Egaa itti fufinsaan irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaachi birraan odaa buluq tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaan goolabee jira. Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashama akkam jirtu kun oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan isin biraan ga'us Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa kooti. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii goleelee Oromiyaa hunda keessatti fudhachuu ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfiilee goleelee Oromiyaa hunda keessatti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessaa jiraachuu ajajaan olaanaan dhaabaa waboo ibsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa jiibaa keessa socho'u tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen Deeseembar 15/2021 humna nyaappaa hedduu hororee daareessuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Egaa bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isin dhageessifna. Oduu injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo Deeseembar 15/2021 duula imala gara Finfinnee jedhu waboon eegalame gootichi waraana bilisummaa Oromoo milkeessuu tarkaanfii laaleessaa humna diinaa irratti fudhachuu ifoomsee jira. Oduu injifannoo waboo zoonii kibbaa lola guyyaa 15/2021 bakka adda addaatti taasifamee ooleen loltoota gabroonfataa PP nama 37 ajjeesuudhaan 44 madoon adabee jiraachuu irreef gaachanni uummata Oromoo waboon ifoomsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa gujii ba'aa keessa sochoochi birraan odaa adoollaa Deeseembar 15/2021 duula nyaappaa kan bakkoota kanaan dura waboon lolee irraa ari'uudhaaf dhuunfa seenuu qabna jechuudhaan saganteeffatee bobba'e irratti waboon bakkoota garagaraa irratti tarkaanfii laaleessaa of duuba deebii hin qabne irratti fudhachuudhaan bakka hedduutti hororee daareessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Egaa sagantaa diinaa fashaleessuudhaan of duubaas deebisee jira jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ifoomsee jira. Haala kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo lolli jalqaba aanaa Gooroo Adoola irraa gara ganda Jodolaa fi deemuuf ture irrattis loltoota bakka sadiitti taasifame irratti loltoota PP 13 battalumatti ajjeesuun 15 madeessaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo ifoomsuun ammaasitti fufuun aanaa Gooroo Adoolaa ganda Jodolaa iddoo addaa Odaa Hoolaa jedhamutti tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon fudhatee loltoota nyaappaa 4 irraa ajjeesuudhaan 7 madeessuun of duuba deebisuun bakka irraa dhuftetti galchee jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Haaluma kanaan aanaa Gooroo Adoolaa magaalaa Harqoollaa jala seenuudhaan tarkaanfii fudhatee humna yartuu PP 6 battalumatti yoo ajjeesu 8 madeessee jiraachuus ifoomsee jira. Itti fufuudhaan aanaa Wadaraa magaalaa Wadaraa seenuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laaleessaa mooraa diinaa irra fudhatee loltoota nyaappaa 7 ajjeesee 5 madeessee jiraachuus ifoomsee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo ganda Daraaraa magaalaa Daraaraa seenuudhaan mooraa diinaa irratti tarkaanfii fudhatee loltoota nyaappaa 7 battalumatti ajjeesee 9 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Tarkaanfiin imala gara Finfinnee cimee itti fufee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaas ifoomsee jira. Itti fufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii baha Oromiyaa keessa socho'u godina Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Kora Daawwee iddoo Buubbee jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon lola guyyaa har'aa sa'aatii 5:25 irraa jalqabee geggeesseen irreef gaachanni uummata Oromoo waboon diina uummataa daareessuus ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii baha Oromiyaa keessa socho'u godina Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Kora Daawwee iddoo Buubbee jedhamtutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon lola guyyaa har'aa sa'aatii 5:25 irraa jalqabee geggeesseen irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon diina uummata daaraa godhee jiraachuus ifoomsee jira. Dabalataan 7 irraa ajjeesuu akkasumas 12 madoo adabee akkasumas meeshaalee waraanaa kilaajaa fi boombii FM 1 fi 2 fi kaartaa qawwee rasaasa 400 galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii bahaa
ifoomsee jira. Egaa itti fufinsaan irreefii gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaachi birraan odaa buluq tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaan goolabee jira. Irreefii gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaachi birraan odaa buluq guyyaa har'aa weerartuu PP konkolaataa 8 irratti haleellaa raawwateen guutumaa guututti daaraa gochuus ifoomsee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu teenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofuu hin dagatinaan dhaamsa kooti.